Munaa maaliif meeshaa bittaa dhiiftee jettanii warroonni na gaafachaa turtan. Meeshaalee hundumaa bituu hin danda'a. Meeshaa mana keessaa, meeshaa aadaa, akkasuma majlisa arabiyaa, biffee, qumsaatiin meeshota barbaadan irraayyuu isinii bituu hin danda'a jechuudha. Ammallee akkasuma dabalataan wantoota ijoolleen gara biyyaatti dhufuu barbaadan wantoota akka dhadhaa, shiroo, barbaree akkasuma wantoonni barbaadan illee hojjechuu hin danda'a jechuudha. Biyyootuma barbaadanis namoonni nu erge jettanis isin erguuf yoo nama qabaattan rakkoon qabu. Akkas isin jechuu barbaada. Maaliif dhiifte minamina hore jettani mootu yoo hin dhiifne irratti jechuun injiraa miti. Gittumaani bakka saniif malee warroonni bitachuu barbaadan dubbisuu dandeettan ashama harka fuunichaa jirtu. Akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii chaanalee alhamdulillah galata rabbii nagaa jira. Har'a walitti deebinee jirra. Wanni nuti walitti deebinee meeshaalee aadaa akkasuma shiroo, barbaree, dhadhaa warroonni biyya keessatti fakkeenyaaf galuudhaaf mana ofiitti mucaa tokko hedduu takka itti baqa dinqisiifadhee tura. Dhugaan isin jedha isheen jechuudha. Gaafa galtu waan hundi ishee ho'aadha jechuudha. Barbaree hin qopheeffattee, dhadhaa hin qopheeffattee, waa hundumaa jechuudha. Harka kiyyatu qopheessa jechuudha. Mana isitti gaafa usitu akka nama biyya keessa jiraatee hojjetoota jechuudha. Isheen sunni ka qopheeffattee itti galte. Warroonni kana barbaadan illee rakkoon qabu isin hojjechuu hin danda'a. Akkasuma soofaa majlisa arabiyaa warroonni meeshaalee aadaa arsii, aadaa jimmaa, aadaa maal hin jedhamu, aadaa harargee biyyootuma kamuu jechuudha. Aadalee aadaatu jira. Aadaa jira jechuudha. Oromiyaa tana keessa warroon hojjechuu barbaadan, hojjisiifachuu barbaadan. Ani gaafa isin dura hojjedhe irratti yoo kan yaadatan ta'e namoonni tokko kaash godhanii kadhaqanii bitanii fi ta hojjechiiftu garaagarummaa qaba. Ati gaafa hojjechiiftuuf gaaf bittu garaagara jechuudha. Wanni namni si hojjetu itti yaadee si hojjeta malee kabittaa ma fakkeenyaaf uffata tokko gaafa hodhisiiftu hin hodhisiifta. Gaafa bittummoo hin bitta jechuudha. Gaafa bittu hin bitta. Gaafa hodhisiistu garaagarummaa qaba. Isin haa galu ka hodhamuuf ka bittamu garaagarummaa qaba. Meeshaalee aadaa kana keessatti ka si hodhaniif ka gurguratan gonkumaa walitti dhufu. Abadan maaliif hodhaa fi ka hodhamuu fi ka gurguramu tokko miti. Ka bittu kaash goote ka ammatti mallaqa keetiin bittuu fi ka hodhe si hojjetan jechuudha. Hodhaachuu yaani jarkiidha. Innis hodhama jedhu ka hojjetan garaagarummaa qaba. Gaasi hojjechee jechuun sootatti si hojjetamu itti yaadame seenan taa'ame bareechisame hodhatama. Meeshaan sun hojjetama jechuudha. Amma akkuma isin jenne gaafa bittu kaashii bitatta jechuudha. Maaliif gabayarra waan ta'eef daddafanii jechuun akka sanitti osoo hin taane siif maal godhu siif warra hojjetuuf warri bitu garaagara isin jedhee jira jechuudha. Sirriidha garaagara. Uffanni binxisiiftee gaafa hodhattu idmee qaba. Uffanni salbaaje keessaa bittu yookiin immoo hodhamaan bittu idmee qabu. Maal ta'a ni hiikkata. Meeshaan aadallee ka hodhisiiftu yookiin ka hojjesiiftu sunii fi ka bittu garaagarummaa qaba. Laala amma gizee tokko bakka tokkotti saamsan isaa sirrii miti. Teemni isaa sun garratti meemennoon sun ka hin hiikkata. Ani taasabeen jira jechuun hin hiikkata. Bittaa fi hojjechiisuun itti yaadee namni sun si hojjetuun akka amaanaatti si hojjetan namni sun itti yaadee sun eegale amaanaa jedhee hojjeta bakka. Itti yaadee hojjeta. Meeshaa san jechuudha. Idmee siif qaba moo siif idmee qaba. Gaafa hojjisiistu. Gaafa bittu immoo uummata akka idmee akkasiin qabu bakka bira kuttaachuudha. Maaliif meeshaan kun waan bakka namni gabayaadhaa fi mitiirama torbaan har'aa yoo gabaa ta'e fakkeenyaaf torbaan har'aa gabaadhaaf bakka daddafee meeshaa san hojjetee fixa. Bakka halkan guyyaatti bakka injiraamti daddafiidhaan jechuudha. Daddafiidhaan tartiiba waan meeshaa sanii haa eegu malee daddafiidhaan hojjeta.
Kanaaf garaagarummaan hojjechiisuutii fi garaagarummaan bittaa ho'aa garaagarummaa qaba kana beekuu qabdan. Isatti aansee meeshaa mana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf hin jira meeshaalee mana keessatti diizaayinii barbaadan hin jira. Akka soofaa, majalis arabiyaa, qumsaatiin inni kuni isin biyya ambaa teessanii biyya keessatti gaafa hojjetan gaafa waa bitatan inni illee ka hojjetamuu fi ka bitamu garaagarummaa qaba. Isin galee ka hojjetamu tokkoffaa akkasuma idmeesii qaba. Meeshaa algamarra biffimirra qumsaatinirra ka achukaayii bitummoo idmeesii qaba. Idmeesii qaba. Waanuma fe'ee haa ta'u wanni bakka itti bitu. Amma akkasuma algaa tokko hojjechiisuuf yookiin ji'a lama fa'aa fudhatuu danda'a. Seeran si hojjetan jechuudha. Kwaalitii isaa eeggatanii tartiiban wantoota tokko otoo keessaan gatiin tartiiban si hojjeta. Namni sun itti yaada si hojjeta beek. Imaana san fudhatee si hojjeta beek. Imaana kana gaafa itti yaadee si hojjetu bakka meeshaan suni maaliifi bakka imaana itti kennate jechuudha. Itti kennate itti yaade bakka ka ofitti olitti maaliifire nama sandaan banyaa godhataa nama bira harkiftaa. Meeshaan namicha sanii jabaadhaa bara. Meeshaaleen isaanii baay'ee babbareedaadhaa bara. Bakka dhumate jechuudha. Meeshaalee yookiin ammoo yoo akka maqaa isaaniitti himtanii. Maani meeshaalee mana keessaa rakabooti Dubaay rakabootitu jira, ka biyya keessattu jira, ka biyya alaattu jira. Meeshaalee bakka baay'ee jechuun kwaalitii isaa eeggate meeshaalee amma namoonni tokko meeshaa kana biyyoota ambaatiitti ka bitantu jira. Meeshaa mana keessaa uummata itoo jechuudha. Barmeedha guutanii fidan bakka biyya ambaatiitti bitanii. Biyya ambaatiitti bitanii meeshaalee kana hojjetanii fidan. Hin ta'u biyya keessas diizaayinii ati barbaaddetu jira. Uffata hoo biyya ambaatii galchitanii uffanni illee biyya keenya keessatti biyya ambaa san caalatu jira. Faashinaan dhufaa, faashinaan tara akkasuma immoo ati uffata faashinaan dhufee taruu barbaadda malee uffata yeruma hunda uffatamu faashina yeruma hunda uffatamu barbaaddu bakka akkuma gizeetitti deemtu jechuudha. Bakka Itoophiyaa keessatti immoo akka ajaa'ibaan waa hundumtuu tartiiba eeggatee deema. Keessattuu faashinni jechuudha. Uffanni warreen nama uffata biyya namaatti guurtanii galtan abadan uummata akka faayidaa kan qabu jechuudha. Kanaaf wantoonni isin fayyadan meeshaalee mana keessaa meeshaa achitti bitu wantoota achitti bitan asitti bituu dandeettanii viidiyoo kiyyaas maratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Meeshaa biyya ambaatiitti bitin biyya kee keessatti bitan. Biyya kee keessatti gaafa bitatte faayidaa sii qaba. Biyya ambaatiitti gaafa bitu faayidaa sii qaba. Fakkeenyaaf aramni gaafa jechuudha. Birri hawaalaa ergitan. Isaan maal godhu? Akka mootummaa isaaniitti irraan ergamu godhu. Mitiiree akka baankii mootummaatiin ergamu godhu. Hawaalaan akka argamu gonkumaan fedhan. Sababni isaallee maaliifire isaan maal barbaadu? Guddina biyya isaanii barbaadan isanii agalu. Kanumarratti dhaabaa.